miliyoona 45 ol ta'an yaaddoo beela jala jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata nyaata addunyaa beeksisa. Walitti fixiinsa uummata uumuuf shirri xaxamuu jiru fashalaa'uu qabaa yaada mootummaa naannoo Tigraayiiti tanaan itti fayyaan. Humnooti finxaalayyiin mootummaa naannoo Amaaraa godina Wallagga baana hiiramuu gandootan 10 ol weeraruun dhalattoota Oromoo guutuma guutuu buqqisuu dubbatama. Ye'uun ingidaa dabalat qaba. Humnooti Tigraay naannoo Amaaraa eedni faas maawuco jedhamu yeroo to'atanii dubartoota gudeeduu saamuuf haleella qaama raawwachuu isaanii jaarmiyaa mirga namooma Amnesty International qoradhe birga'ee jedhe. Unkur siyaasa Itoophiyaa hordofe biyyootaaf dhaabbileen idil addunyaa lammiileef hojjettoota isaan Itoophiyaa keessa baafachuu irratti argamu. Ameerikaa, Raashiyaa, Zaambiyaa fi biyyoota dhugattaan sun erga dabarsite biyyittii BBC fayyuu keen lammiileen isii saffisaan Itoophiyaa gad dhiisanii baana keekachiiftee jirti tanallee irra dubbatan. Mootummaan Abiy Ahmad humna addaa Oromiyaa poolis federaalaatiif milishoota lakkoofsaan 5,000 caala laaf karrayyuu qubsiisuun hidhannoo uummata hiikachiisuu jira jedha gabaasee Abiraan Birruu. Baatii muraasaan dur qondaaltota olaanoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii torba biyya gursuun addunyaa hamuufachiifti biyyittii Abiy Ahmad Itoophiyaan ijoollee Antooniyoo Guutarees tahurna afaan caaltammallee manidhaa guurtee jedhan. Miidiyaalee wal dhabdee addunyaa walitti hunfachuun dhaabbilee gargaarsa namooma cufciniin irratti argamti Itoophiyaan biltsiginnaa dhaabbilee gargaarsa biyya baasuu riikoordii Sooriyaa cabsuu dubbatamaa kanaan muummeffaan. Sadaas 10 bar 2021 guyyaa roobii guutuun oduu addaaf qabnu kunooti gara abba dabaradhaatti san dabarsa. kutaalee addunyaa tamsaas keenya dhaqqabu marattuu nageenyi keessa sinaa dhaqqaba shama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan isaati kana qabnee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruu oduu sunitti hima. Mariin araaraa hayyoota qabsaa'otaa fi uummata Oromoo moggaatti dhiibu kamuu rakkoo siyaasaa Itoophiyaa fala ta'uu hin danda'u jiran qaamoleen hawaasaa garaagaraa OMN dubbise. Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa jirtu furachuu kan dandeessu rakkoo Oromoo fi Oromiyaaf xiyyeeffannoo malu yoo laattedha. Adeemsi uummata Oromoo hayyootaa fi qabsaa'ota isaa hin hirmaachifnee fi qaama furmaata hin goone kamuu biyyattiif fala ta'uu hin danda'u jedhanii jiran. Jijjiiramni qeerroo Oromootiin bara 2018 Itoophiyaatti dhufee akka dhugoomuuf shoorri hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo murteessaa ture. Yeroo ammaa sirni aangoorra jiru hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo siyaasa biyyattii keessatti qooda murteessaa qaban moggaatti dhiibuun rakkoo siyaasaa biyyattii marii itti fakkeessaa fi qumaara siyaasaan waan furatu itti fakkaatee dhamahaa jira ka jedhan namoonni OMN'if yaada kennan kunniin adeemsi hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo darbees uummata Oromoo ofirraa dhiibe kamuu fudhatama hin qabu jedhu. Sirni aangoorra jiru paartilee mirga uummata Oromoof karaa nagaan qabsaa'an kan akka Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dhiibee dirree siyaasaa biyyattii keessaa baasuun akka waan Oromoof dhaabbatee of fakkeesse hiree uummatichaan qumaara siyaasaa taphachuu barbaada. Kun gonkumaa waan ta'u miti jedhan. Sirnichi uummata Oromoo waliin hariiroon qabu hariiroo diinummaa ta'uun gocha Oromoo irratti waggoota 3 darban raawwataa baheen mirkanaa'ee jira jedhan. Uummanni Oromoo shira sirnichaa irratti dammaquun ofirraa qolachuuf jabaatee akka qabsaa'u hayyootaa fi qabsaa'ota dhugaa isaatiif falmaa hidhaa seenan dammaqinaan akka eeggatu adeemsota hiree siyaasa biyya sanaa murteessan xiyyeeffannoon hordofee bakka isaaf malu argachuuf dhiibbaa barbaachisuu uumuu akka qabu hubachiisanii jiru. Hayyoonni Oromoo yeroon waltaanii egeree Oromoo miidhagsuuf hojjetanis ammaa jedhan. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa godina Wallagga Bahaanaa Kiiramuutti gandoota 10 weeraruun dhalattoota Oromoo guutummaatti buqqisanii jiraachuun himame. Ajjechaan sukkanneessaan humnoota kanneen raawwatamus itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa lubbuun namoota 3 darbuu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Weerarri daangaa ce'uun raawwatamu kun ammas itti fufee jira. Namoota buqqaafamanis birmannaan taasifameef hin jiru jedhu jiraattonni. Ihun ingidaa garas bilbiluudhaan yaada dabalataa qindeessee jira. weerarri lafaa fi ajjechaan humnoonni finxaaleyyii Amaaraa daangaa cehuun godina Wallagga Bahaanaa Kiiramuutti raawwatanitti fufee jiraachuu jiraattonni aanichaa OMN dubbise himan. Guyyaa kaleessaa Sadaasaa 9 bara 2021 humnoonni kunneen ganda Ashuu jedhamu keessatti namoota 3 ajjeesuu himu jiraattonni aanichaa fi miseensi maatii miidhamtootaa OMN waliin turtii taasisan. Gandoonni aanichaa 10 humnoota finxaaleyyii Amaaraa kanaan weeraramee jiraachuus dubbatu. Dhagaan amma of harkaa qabu namoota 3dha. Mangistuu Faayisaa kan jedhamu, Badhaasaa Faradaa, Fufaa Bayyanaa kan jedhaman kan ganda Ashuu jedhamu keessatti
guyyaa kaleessaa November 9 kan ajjeefaman jechuudha. Humnoonni kun erga balaa maatii keenya gaggeessanii maatii sagada gaggeessanii booda ammallee badii kana itti fufanii gandoota aanaa kiiramuu jala jiran gandoota 10 gadhiisifataniiru. Gandoota 10 to'annoo isaanii jala oolchanii sirna abbaa hirrummaa ganda sana bulchaa jiran ganda 10 bulchaa jiranii. Gandoota 10 kana keessa dhalataan Oromoo tokko hin jiru yeroo ammaa kanatti. Anuma isaanii warra maaliif Oromoon akkas Oromoon dhuma warra jedhanii kaasanii amma nama Gabayyoo Taaddasee jedhamu abbaan maatii keenya kan waliin kan yeroo dheeraa ture hiriyaa abbaa koo kan ta'u umurii haalli abbaa koo olaanidhaan kan caalu gadda walgahii waamanii nama olaanii simaadhaan ajjeesin bira taa'ee walgahii hirmaatu jennaan akka bofaa addan isaanii amaaruma garuu qaxaqatanii dullaadhaan isaan ajjeesanii asitti kan isaanii lixa Oromiyaa kana naannoo aanaa kiiramuu dugugaa jiranii. Gandoonni aanaa kiiramuu haroo caffee guddinaa noolee lalistuu somboo ganda xannaa tafarii qilxuu abboo ashuu siree dooroo waastii fi ganda kuchii yookaan kusaayee soorumaa jedhaman guutummaan guutuutti humnoota finxaaliyyaa Amaaraan dhuunfatamu. Uummanni Oromoo gandoota kanneen keessaa guutummaatti buqqaafame gara magaalaa kiiramuu fi iddoowwan birootti baqachuuf dirqamuusaa kan ibsan jiraattonni aanichaa aanaalee akka haroo limmoo fi galiilaattis rakkoon wal fakkaatu mudachuu danda'a. Mallattooleen kana argisiisan jiru jedhan. Balaan maatii keenya mudate uummata biroorraa akka hin qaqqabneef Komishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa, Waajjira Paartii Biltsiginnaa Oromiyaa fi Waajjira Pirezidantii Oromiyaa dabalatee qaamolee dhimmi ilaalu mara dubbisnee rakkoo jiru hubachiisuuf yaallee turree kan jedhan maddi odeeffannoo keenyaa. Haa ta'u malee adeemsa humnoota finxaaliyyaa Amaaraa kana dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhatame tokkoyyuu hin jiru. Tarkaanfiin fudhatamu kan hin jirre ta'uun ammoo gochicha itti fufsiiseera jedhan. Nuti akka dhalataa Oromoo tokkotti jalqabarraa kaasnee kan eegaa turre qaamni mootummaas miidiyaan mootummaa tokkollee ba'ee odeeffannoo kana nurraa fudhatee hin jiru, nurraa fudhatee hin jiru. Haa ta'u malee ani kanaan hin dhaabne abbootii aangoo kan jedhamanii hundarra deemee an keenya erga du'anii hin dhaafee furmaanni ta'e taa'uu qaba jenneeti irra deemnee warra aangoo kana kan haasofsiisaa ture. Garri mootummaa tarkaanfii tokko fudhate hin jiru. Fudhachuun waan biraati. Uummanni kun maara jedhee dhaqeellee hin laalle. Uummata gandoota aanaa kiiramuu 10 keessaa buqqaafame gara magaalaa kiiramuu fi iddoowwan birootti baqatee jiruuf tumsaa hawaasni naannoo lubbuu baraaruuf taasisaa jiru irraa kan hafe qaamni birmannaa taasiseef kan hin jirre ta'uu himan jiraattonni aanichaa. Haala isaan mudateen hawaasni rakkoo jabaa keessa jiraachuu himuun geejjibni magaalaa Naqqamteetii gara aanichaatti deemu adda citee jiraachuun ammoo rakkoo jirutti hammeesseeraa jedhan. Koree kana dubbisee ture maarra jirtu jedhee namoota beeku waan ta'aniif maarra jirtu jedhee dubbisnaani namni sodaate fakkaata. Homtuu wanti walitti qabame wanti ga'an hin jiru warra deeggarsa kanaaf naan jedhanii. Manni balaarra jira lubbuudhaan qoonqoodhaan dhumaa jira. Gara biraa deemanii yaalamuudhaaf daandiin cufaadha. Deessuura jirti keessa iddoon isaan qubatanii jiran baay'inaanidha. Haalli jireenyaa qaalaadha. Uummanni hojjetu jira. Aanaa kiiramuu sana jiru. Buqqee achi jiru suni. Uummanni godina biraa jiru. Ganda aanaa biraa keessa jiru. Dhumatee lubbuu Oromoo gara fuulduraatti jiruu fi seenaa Oromoo gara fuulduraatti jiru deebisuu qaba. Isaan harreedha waan ta'eef seenee malee jaajisuu hin qabu jedhee kan isaan dubbisaa jiranii. Oromoon fe'isa kana jalaa of haa baasuun jedha. Fe'isa fe'aa jiru waan ta'eef ba'aa kana jalaa of haa baasu Oromoon jechuun barbaada. Humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa kunneen gara magaalaa aanichaa kan taate kiiramutti deemaa jiraachuun dhumaatii caalu hordofsiisuu danda'a yaaddoo jedhu qabnaa jedhu maddeen odeeffannoo keenya. Adeemsi humnoonni finxaaliyyaa Amaaraatti jiran kun eenyuufuu kan tolu miti. Uummanni Oromoo rakkoo jiru walirratti ilaaluu hin qabuun dhaamsa isaaniiti. Mootummaan giddugaleessaa humna addaa Oromiyaa poolisii federaalaa fi milishoota walumatti 5,000 caalan lafa Karrayyuu irra qubsiisee hawaasa Karrayyuu hidhannoo eeggachiisaa akka jiru himamee jira. Walitti bu'iinsa humnoota kanaa fi hawaasa Karrayyuu gidduutti guyyaa kaleessaa ta'een namni tokko hawaasa Karrayyuu irraa madaa'ee jira. Qe'ee keenya qe'ee waraanaa hin godhinaa humna kana nurraa kaasaa jechaa jira hawaasi Karrayyuu aanaa Fantaallee keessatti argamu. Gabaasa dabalataa qabna. Shawaa aanaa Fantaalleetti torban darbee kaasee mootummaan giddugaleessaa humnoota garaagaraa bobbaasaa jira. Humnoonni kunneen poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa akkasumas milishoota akka ta'an ragaan hawaasa Karrayyuu irraa arganne ni mul'isa. Namni eenyummaan isaa akka himamuun feene aanaa Fantaallee irraa OMN'f yaada kenneen akka jedhetti humnoonni naannoo kaampii Chaayinaa jedhamee beekamu kan Karrayyuun haroo gubaa jedhuun qubatanii jiran baay'inaan 5,000 caalu.
guyyaa lama dura maqaa sakatta'insa jedhuun horsiise bultoota Karrayyuu afurirraa hidhannoo hiikee jira humni kun. Kana malees haleellaa humnoonni kunneen kaleessa naannoo Haroo Qarsaatti hawaasa Karrayyuu irratti bananiin Karrayyuurraa nama tokkorra miidhaan qaamaa dhaqqabee jira. Guyyaa odeessa kana himnuttis humnoonni kunneen uummata nagaa irratti haleellaa bananii jiru. Hawaasni Karrayyuu yeroo kanatti hawaasa sababa hongeetiin miidhama hamaa jala jirudha. Loonsaa marraa bishaan dhabanii rakkataa jiru. Haala akkanaa keessatti mootummaan waraana nurra qubsiisee nu haleeluun diinummaa guddaadha jedha namni dubbifne kun. Mootummaan giddu galeessaa dhimmoota ijoo sadiif aanaa Fantaallee keessa humnoota kanneen qubsiisee jedha namni kun. Tokkoffaa humnoonni Tigraay gara Affaariin karaa miilleen dhiibanii dhufuu hin oolan jechuun kan yaaddee mootummaan giddu galeessaa humna kana ittisuudhaaf humna guddaa daandii Finfinnee fi baadiyyatti wal qunnamsiisuurra hiriirsisaa akka jirudha. Kana keessaa tokko humna lafa Karrayyuurra qubate kanadha. Lafa Karrayyuu qofarra osoo hin taane ulaa Itiyoo Jibuutii irraa humna dabalataa kan biraas hiriirsisee jira. Kan lammataa mootummaan aanaalee Shawaa Bahaa Boosatiif Fantaallee keessa humni waraana bilisummaa Oromoon socho'aa sodaa jedhu qaba. Sochii humnoota kanneeniif sodaa qaburraa humna kana achitti hiriirsise tilmaamni jedhu jira. Inni biraa fi sadaffaan ummata Karrayyuu akka yaaddootti kan lakkaa'u sirnichi waraanni karaa miillee osoo hin gahin dursee ummata Karrayyuu hiikkachiisuun lafa Karrayyuu Fantaallee fi Boosat keessa akka barbaade socho'uuf sochii godhaa jirudha. Naannoo Awuraa Godaanaa jedhamu kan humnoonni Amaaraa Karrayyuurraa humnaan weeraran irrattis humnoota Amaaraa qubsiisaa kan jiru sirni bilchiginnaa hawaasa kana humnoota Amaaraan weerarsiisuullee mala. Nuti balaa hin barbaannu wal waraansis qe'ee keenya akka dhufu hin barbaannu kan jedhu hawaasi Karrayyuu mootummaan humnoota kanneen qe'ee keenyarraa akka kaasu gaafannaa jedhanii jiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoota 43 keessatti namoonni miliyoona 45 caalan yaaddoo beelaa jala jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaataa addunyaa World Food Program beeksisee jira. Gabaasii sagantaa nyaataa addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ifa ta'e akka mul'isutti lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii waggaa tokko keessatti miliyoona 3 dabalee jira. Waraanni jijjiiramni qilleensaa fi hubaatiin weerarri dhibee koronaa vaayirasii hordofsiise lakkoofsi namoota beelaaf saaxilamanii akka dabaluuf sababoota ijoo ta'uu isaanii ibsee jira dhaabbatichi. Biyyoota lammiileen isaanii balaa beelaa jalatti kufan keessaa immoo Itoophiyaa, Yemen, Sooriyaa, Afgaanistaan, Angoolaa, Somaaliyaa, Buruundii fi Maadagaskar fa'aa kan argaman ta'uu eera gabaasi kun. Namoota miliyoona 45 beelaaf saaxilaman kana baraaruuf doolaara Ameerikaa biliyoona 7tu na barbaachisaa jedha sagantaan nyaataa addunyaa. Daayirektarri olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa David Beasley namoota miliyoona 45 balaa kana jala jiran qaqqabuuf michuuwwan keenya waliin tattaaffii taasisaa jirra. Uummata kana baraaruuf garuu biyyoonni fi dhaabbileen harka isaanii akka diriirsan barbaannaa jedhan. Itoophiyaatti sababa waraana kaabaatiin Tigraay qofatti uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u beela keessa jiraachuu harki 90 uummata naannichaa immoo gargaarsa midhaan nyaataa kan eeggatu ta'uu irra deddeebiin ibsamaa ture. Naannolee Amaaraa fi Affaar iddoo wal waraansi biyyattii keessatti babal'atettis hawaasi waraana kanaan miidhame lakkoofsaan guddaa ta'uu hanqina gargaarsa namoomaatiin hubamaa jiraachuun ibsamaa ture. Lola waggoota 3 darbaniif kutaalee Oromiyaa garaagaraatti deemaa turee fi hongee aanaalee godina Booranaa, Gujii fi Gujii Lixaa akkasumas gammoojjii Baalee hubeen hawaasi rakkoo jabaa jala jiraachuunis kan beekamu. Walfixiinsa uummataa uumuuf shirrii xaxamaa jiru fashalaa'uu akka qabu mootummaan Tigraay waamicha dhiyeessee jira. Qabsoo haqaa uummanni Tigraay taasisaa jiru irratti uummata nagaa kakaasuu fi yaaliin uummatoota gidduutti dhiiga lammiilee bilaasha dhangalaasuuf taasifamaa jiru hirmaannaa uummata guutuu Itoophiyaatiin fashalaa'uu akka qabu mootummaan Tigraay ibsa baasee waamicha godhe. Olola rakasaa facaasuudhaan qabsoo haqaa uummata Tigraay xiqqeessuun hin danda'amu ka jedhe ibsi mootummaa Tigraay kun kakaasin duguggaa sanyii dhala namaa Abiyyi Ahmedii fi finxaaliyyiin Amaaraa taasisaa jiran shira uummatoota biyyattii walitti buusuutti waan ta'eef uummanni dura dhaabbachuu qabaa jedhee jira. Kaayyoon keenya Abiyyi Ahmedii fi fakkaattota isaa duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatan qabnee seeratti dhiyeessuudha ka jedhe ibsi mootummaa Tigraay kun uummanni Amaaraas dhugaa kana beekee kufaatii sirnichaa akka ariifachiisu jechuu waamicha godha. Waraanni Tigraay yakkamtoota bakka jiranitti adamsuu fi uummata Tigraayitti yaaddoo akka hin taane barbadeessuu malee ajandaa addaa uummata Amaaraa wajjin akka hin qabnes ibsi mootummaa Tigraay kun irra deebiin ifa godhee jira. Dhumarrattis qaamolee yakka raawwatanii fi ammas uummata nagaa jumlaan gara waraanaatti dhiibaa jiran qondaalonni waraanaa bilchiginnaa hoogganoonni siviilii fi kanneen gochaa kana keessatti qooda fudhatan hunduu gochaa badii kanarraa akka of qusattan jechuun akeekkachiisee jira. Pireezidaantii
pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el tibbana ergaa dabarsaniin waraanni bilchiginaa harka kennachuu baqachuu yookiin ajjeefamuu malee filannoo biraa hin qabu jechuun ajajootaa fi loltoota sirna bilchiginaatiif dhaamuun isaanii waan yaadatame. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa naannawaa Nifaas Mawucaa jedhamu wayita to'atanitti dubartoota gudeeduu saamuu fi haleellaa qaamaa raawwachuu jaarmiyaan mirga namoomaa Amnesty International qoradhee argee jedha. Gabaasa ragaa warra ba'anii fi hakiimoota irraa odeeffadheen argadhee jedhu kanaan Amnesty International gochoota dirqiin gudeeddii 16 ragaa hospitaalaan mirkaneeffanneen dubartoonni 16 gareedhaan gudeedamuu gabaasee jira. Gabaasni kun dubartooti gudeedaman qabeenyi dhuunfaa isaanii saamamuu ni eera. Akka gabaasa kanaatti humnoonni Tigraay haaloo humnoonni Amaaraa fi Federaalaa dubartoota Tigraay irratti raawwatan ba'uuf akka kana godhan yoo ibsu eenyummaa isaaniitiinis arrabsaa akka turan ni kaasa. Humnoonni Tigraay yeroo garaagaraatti gochoota akkanaa irratti araarama akka hin qabne kaasan. Gocha akkanaa loltoota raawwatanis gaafatamummaa irraa akka kaasan dubbataa turan. Iccitiin humnoonni Tigraay mo'achaa dhufaniifu yakkoota gudeeddii dubartoota Tigraay irratti raawwataman ajjechaa jumlaa, ajjechaa dubartootaaf daa'immanii, dargaggoota, tajaajiloota uummataa dhaabuudhaan marfamuu uummata isaanii ta'uu himanii gochi akkanaa uummata biraa irratti deebi'amee kan raawwatamu yoo ta'e qabsoo keenya miidha jedhanii dubbataa turan. Gabaasa jaarmiyaa mirga namaa kan biraatiin hammeenya ilmaan namaa irratti Itoophiyaa keessatti gahaa jiru hir'isuuf tarkaanfiin hawaasaa idil addunyaa barbaachisaadha jedha Human Rights Watch. Manni maree nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii marii fi balaaleffannaa bira darbanii gara tarkaanfii qabatamaatti seenuu qabu jedha Human Rights Watch gaagama Itoophiyaa keessaa hir'isuuf. Qaamoleen wal waraansatti jiranii fi qondaalonni mootummaa muddama jiru hubatanii wal waraansa okkara sarbama mirga namoomaa balaaleffachuu qabu jedha jaarmiyaan mirga namoomaa kun. Mootummaan Itoophiyaa fi shariikoonni isaa akkanumallee gartuun isaan wal lolan gochootaa fi maammata sarbamiinsa kakaasan dhaabuu qabu. Mirgoonni qaamolee hundaatu akka kabajaman tarkaanfii fudhachuu qabu ka jedhan daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Kenneth Rose hogganoonni Afrikaa fi manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin hojjechuudhaan gaaga'ama dhufu hambisuun murteessaadha jedhan. Gamtaan Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii qaamoleen wal waraansatti jiran seerota namoomaa idil addunyaa akka kabajan gaafatamummaan akka socho'an saffisaan yaadachiisuu qabu jedha. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniis yakkoota waraanaa dhufuu malan salphisuu fi yakkoota raawwatamaa jiran akka hin agarreetti callisee bira darbaa akka hin jirre mirkaneessuuf qoqqobbii meeshaa waraanaa armis embargo mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa irra kaa'uu qabaa jedha Human Rights Watch. Unkurama siyaasaa Itoophiyaa hordofee biyyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa lammiilee fi hojjettoota isaanii Itoophiyaa keessaa baafachaa jiru. United Kingdom lammiilee ishee saffisaan Itoophiyaa akka gadhiisan akeekkachiiftee jirti. Zaambiyaan lammiilee ishee Itoophiyaa keessaa nagaan baafachuu himte. Kubbaaniyyaan guddichi tajaajila teleekoomii kennu Safaricom gariin hojjettoota isaa Itoophiyaa keessaa baasuu himee jira. Murtoo kanarra kan ga'e kubbaaniyyaa haaraan Itoophiyaatti reefuu gadejjetu Safaricom wal waraansii fi unkuramni siyaasaa deemaa jiru hojii daldalaa kiyya na jala miidha jedhee akka ta'e eeree jira. Hojjettoonni koo hunduu ammaaf naguma gariin isaanii nagaan bahanii jiru. Haala jiru irratti ilaallee immoo warra hafan ni baafnaa jedha Safaricom. Kubbaaniyyaan kun silaa bara faranjootaa dhufu Itoophiyaatti hojii tajaajila teleekoomii eegaluuf ture. United States, Denmark, Italy, Saudi Arabia, Zambia dabalatee biyyoonni addunyaa baay'een humnoonni mootummaa giddugaleessaatiin wal lolan giddugaleessa biyyattiitti dhiyaachuu hordofe lammiilee fi hojjettoonni isaanii Itoophiyaa akka ba'anii akeekkachiisanii jiru. Waamichi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiileen biyyattii hunduu waan qabaniin bahanii haa duulan jedhu hawaasa addunyaa rifachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii hidhe. Hojjettooti kiyya 16 fi maatiin isaanii Finfinneetti na jalaa hidhaman kan jedhe dhaabbati biyyoota gamtoomanii UN mootummaan Itoophiyaa hojjettoota isaa akka hiikuuf ministeera dhimma alaatiif xalayaa barreessee jira. Baatii muraasa dura qondaalota olaanoo UN gochaawwan walabummaa biyyaa cabsanii fi yaaddoo nageenya biyyaalessaa ta'an irratti raawwatan jechuun himattee qondaalota dhaabbatichaa 7 kan ariite Itoophiyaan dhaabbilee gargaarsaa biyyaa baasuun riikardii Sooriyaa ka Bashir al-Sadee cabsuun dubbatama. Guyyoo Waariyoo gabaasaa bal'aa qaba.
At least 16 United Nations staff and dependents have been detained in the Ethiopian capital Addis Ababa. Itoophiyaa dhukaasi dhaabbate gargaarsi namooma bana godhamuun mariin biyyoolessa hagara cufaaf keessatti ammatti hatattamaan godhamu qabdi. Kan irratti addunyaan nu bira dhaabbannaan Itoophiyaa bittinnaa urrambisuuf carraa dhipha tokko hin qabne fakkaata. Ergama adda gamtaa Afrikaa kan mootummaa Tigraayiitiif garee jiddu galeessa wal taraarsuuf addunyaan ergeet. Ab Olusegun Maatiyoo Obasanjoo jedhe. Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Horri kun maqalee Finfinnee godhame jaarsoo firmicciirame dhageenyaan dhaabbata gamtaa Afrikaatiif dhaabbata mootummoota gamtoomanii manni marii nageenya horatattama yaamuu waan jaarsi gaafate cuuf sagalee guutuu murteessi qarqaarra si waliin jirra. Addis Ababaaf maqaleen biltsiginnaaf TPLF waraan bilisummaa Oromootiif waraan Itoophiyaa dubbi taankiif kilaashiin aduun taane karaa nagaatiin furachuu qabanii yaada dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif gamtaa Afrikaa ture. Jeefri Feltimaan immoo Keeniyaa irraa fiigee Finfinnee deebi'uun abiyyi wal argu qabaa jedhe. Gargaarsi namoomaatiif carraan jiraachuun ooluun abdii dhaabbilee gargaarsi namoomaa badaa biibba Afrikaa Itoophiyaa qawwe qofa osoo hin taane hireen marii dubbiin buufachuullee hin jirti shakkiin jette namoota irra haati adooleen buliin oduun akkan jette dhaga'am. We begin with breaking news out of Ethiopia. Itoophiyaan hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii 10 ol wankeennattee jedhan. Ajansiis Francis Press gabaase Washington Post irra buut. Reuters lakkoofsa namoota 10 seensisa jaimmoo gadi lakkifamu buusuun Al Jazeeraan dure oduu tolfaat. Hojjettooti tiita lakkoofsaan 10 taat maatii waliin Finfinnee na jala hidhamte jirti hayya dhaabbatichi akka saffisaan hiikamaniif mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechaa jirjechuu Reuters gabaas. We are of course actively working with the government of Ethiopia to secure their immediate release. Dubbi himaan poolis magaal Finfinnee Commander Faasika Faantaa immoo gaafii miidiyaa UK Reuters gaafateef deebii kennu dhimmi namoota hidhamanii odeeffannoo hin qabu jechuun isa shakkiyoomti. Hojjettooti gargaarsa namooma kan midhaman kun lammiilee Itoophiyaa dhalattoota naannoo Tigraay ta'uu kan dubbate miidiyaan Paaris Ajansiis Francis Press immoo muraasi isaanii mana isaaniitti yoo fudhataman kaan immoo akkamiin akka qabaman wanni tokkolleen ka beekamtiin jirtu jedha. Wal dhibdeen siyaasa Itoophiyaa kan mootummaan Abiy Ahmad mormitoota hidhuuf miidiyaalee ogguruun jalqabe amma dhaabbilee mirga namooma hunda tattaraaruun addunyaa cufaan Itoophiyaa duddu walitti galchite dhaabbata guddaa addunyaa United Nation haleelu irratti argamte. Kaaba Itoophiyaan namooti beelaan dhumaa jiru. Gargaarsi namooma guyyaa konkolaataan dhibba ol midhaan nyaataatiif qorichi geessuun uummata Dabratsiyoon Tegar dhaqqabuun jiraatullee parsanta 100 keessa 10 iyyuu milkeessuu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa waan kan sirreessuu danda'u kanaaf beelak meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jiru wanni jennuuf irra guddaa dhaabbata gargaarsa namooma yookaan United Nation Humanitarian Chief Martin Griffiths jalqabjoon kololeessa kee miidiyaatti Itoophiyaan Abiy Ahmad dallantan cumme luqqifat. Ethiopia is expelling 7 senior UN officials, accusing them. Adal Kodar UNICEF irraa soonyi onyaan bulaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii koomishinii mirga namoomaa weessi saansa kulootoo dabalatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii toggantoota olaanoon gargaarsa namooma torba dhimmi biitiyya keessa seenanarroo jechuun himatti sa'aatii 72 yookaan guyyoottan 3 keessatti Itoophiyaa akka gad lakkisanii baana yaada dabarsite warraan cupholladhoof jitokkoon dur qondaaltota olaanoo dhaabbaticha nam torba amma immoo hojjettoota dhaabbatichaa hurnafaan qaban hidhuun seena riikardii akka Bashiir Al-Assad of Sooriyaa karaachiifti Itoophiyaan Abiy Ahmad marslammeessoof dhaabbata Abba Antonio Maaniil Dioliva Guterres salphisuun isii dhaga'ame. The men with guns are bringing starvation once again to Ethiopia. Waaree booda oduun dhaqqabeen ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaatiin qacaramanii hojii gargaarsa namoomaa dhiyeessuu irratti kan bobba'an konkolaachistooti 70 ol magaalaa Samaraatti humnoota mootummaatiin hidhamuun dhaga'ame. Hojjettooti gargaarsa namoomaa kunneen jimlaan hidhamuu dubbii himaa dhaabbatichaa irraa qulqulleeffadheen jira ka jedhu Reuters dhimmicha irratti deebii argachuuf dubbii himaa mootummaa Laggasa Tulluu fi dubbii himaa ministeera Haajaa Alaa Diinaa Muftiitti bilbilus deebii argachuu hin dandeenye jedhee jira. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetti jirra waan daawwattaniif ulfaadha.